Ukama majirti. Warren media hundi. Sagale akanu taatan. Sagale kenya. Ukama me. Lafen kenya. Awal chadabe. Gurgurame. Namanu bawatu damne. Sagale nawasa ukame jira akanu kurwatan akiyati ran media jabasa diran warren diran community hogana manguto hodatako arabota sagale manguto hodatako jani sagale ummata Ayo, Ayas. Ayas, wali bila ke jawab. Ini seciye. Egaan kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya kan amma argaa jirtan kun Oromoon gartee dhiiga isaa baafachuudhaaf ammallee akkuma itti fufetti jira har'a guyyaa shanaffaadha. Kunoo eega ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee hanga ammaan tanatti ammallee itti jiranii hiriira gartee akka gartee UNHCR nu wajjin tahee dhiiga keenya baasuu dirqama akkasii falmachuu jiran jechuudha. Uummanni Oromoo bakka bu'u jedhanii communityidhaan hoogganan hundi isaanii garaadhaaf bitamanii lafee ilmaan keenya awwaalaa jira, lafee obboleeyyan keenya awwaalaa jira waan ta'eef bakka jirru hundinuu Oromoo tanaaf sagalee haa taanu booruu sheenaa nu taate. Egaa akkuma beekamu lammii teenya nuti kanifi dahannoo seeraa jala osoo jiranii mana hidhaa Jawaazaa jedhamutti nurraa ibiddaa waadaman nama Oromoodha waliigala nama 456 kan hanga amma dhumu jiru madoo 200 keessaa 190 ajjeesanii jiran nam 10 qofaatu mana hidhaa mana hospitaala keessatti argama. Kana waan ta'eef isin hundinuu bakka jirtanii Oromoon sagalee walii taatanii akka hatattama dhimmi kun nuuf furamu isin gaafanna yaa ilmaan Oromoo kabajaadhaan. Kunoo arraan tana warra lilmeessumii diranii awwaalaa jiran jechuudha. Nama 43 guyyaa arraan tana lilmeessumii diranii hospitaala keessa nurraa awwaalanii jiran. Ijoollee madoo gartee rabbiin lubbuu isaanii baraaree kunoo arraan tana lubbuu isaanii gara rabbii deemtee jirti. Nama 43 Musteefatti waraanni Huutee ajjeesee jira. Sagali. Egaa hanga ammaan tana gabaasaa jirutti waan nu dhaqabaa jirurraa ammallee namni 9 kunoo ajjeefamee jira jechuudha yaa obboleeyyan keenya.
nu cinaa dhaabbadhaa sagalee nu ta'a isiniin jenna. Waanuma jabaateetu halkanii guyyaa asitti nama galchee kunoo akkuma agartan kana halkanis guyyaas asii galanii mooraa baqattoota duratti eegaa akkanatti as bulanii asuma kunoo daa'immanii jira dubartoota keenya hundi keenya mana keenya dhiifnee asii gallee jira. Wanni asin nu galchee immoo dhiiga ilmaan keenyaati dhiiga obboleeyyan keenyaati kanaafuu bakka jirtanii sagalee nu ta'a hadaraa sagalee nu ta'a yaa ilmaan Oromoo kunoo kan daawwachaa jirtan kun ilmaan Oromoo nama 550 bira dabree jira kan du'aa jiru hadaraa rabbii nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenne yaa ilmaan Oromoo. Egaa kabajamoo jaallatamoo ilmaan Oromoo akkuma agartan kunoo halkan leelii dhagaa waraabuu dadhabne ibsaanis hin jiru. Haaluma kanaan halkanii guyyaa walitti dhaabanii falmachuu jiran dhiiga obboleeyyan isaanii Oromoonni magaalaa Yaman keessa jiranii fi naannoo isitti argaman hundi mooraa dhimma baqattoota UNHCR yookaan umarraa duratti argamna kunoo haala kanaan hiriira o'aa gaggeessaa jiran namni kun yoo xiqqaate nama 50 oli kan asitti wal ga'e jechuudha. Warreen magaalaa sanaa jiraatanii fi kanneen naannoo ishii jiraatan dhiiraa fi dubartiin keenya hundinuu akkasitti asitti gallee kunoo haala kanaan dhiiga obboleeyyan keenyaaf falmachaa jirra sagalee nu ta'a akka dhiigni keenya kun lafatti hin banne numa keessaa warri garaadhaaf deeman dhiiga keenya awwaaluudhaaf halkan guyyaa nurra dalagaa jiran isin immoo viidiyoo kana uummata addunyaa biraan nuuf gahaa isiniin jenna.